liigii Awurooppaatiin edaa taphoonni hedduun taphatamaniiru. Taphoota 18 kan taphatan istaadiyeemota gara garaa keessatti. Kanneen keessa Aston Villaan goolii 2-1 Basel injifachuun taphoota 8 osoo hin mo'amin kan inni imalee 8 injifachuudhaan kan gareen Unai Emery ga'umsa olaanaa ittiin mul'ise. Gara Switzerland imaluudhaan istaadiyeemii St Jacob Parkitti kan taphate Aston Villaan gooliiwwan Ivan Guasenda akkasuma immoo Yuri Tielemans jijjiiramee seenan kan isaan ittiin injifatanii. Kanaanis gareen Unai Emery Aston Villaan dorgommii hundumaan taphoota 8 walitti aansee injifachuudhaan erga bara 1914 as riikaardii olaanaa ta'uudhaan galmaa'eera. Unai Emery'n ga'umsa taphattoonni koo mul'isanitti nan boona. Erga Arsenaal injifannee miirri baay'eedha kan inni ture. Keessumattuu miira sanaan fi ga'umsa qaamaa san xiinsammuu sanaan wal fakkaataa sana itti fufuudhaaf nutti ulfaataa ture. Daqiiqaawwan 10 gara xumuraati irratti ammoo daranuu nutti cimtee turte jedheera. Kilabichi dorgommii hundumaan taphoota 16 darban keessaa 14 injifachuudhaan liigii Awurooppaatiin ammoo qabxii 15 walitti qabaachuudhaan Olompiik Liyoon fa'aa waliin warra liigicha dursaniin qabxiidhaan walqixa. Garuu garaagarummaa gooliitiin sadarkaa sadaffaa irratti kan inni argamu. Nottingham Forestis goolii 2-1 kilaba Switzerland Ostrich injifateera. Kilaba Neezerlaandis jechuu kooti. Arnold Clement fi akkasuma Igor Jesus goolii kan Nottingham Forest galchaniiru. Forest amma qabxii isaa 11 sadarkaa 11ffaarra carraa marsaa 1 hanga 8 keessa seenanii xumuruudhaaf qabanis taphoota ixaana lamaaniin kan isaan murteeffatan ni ta'a. Roomaan goolii 3-0dhaan Celtic injifateera. Taphataan Brighton irraa ergisaadhaan Roomaadhaaf taphatu Ivan Ferguson goolii 2 galcheera. Liam Skeles goolii 3ffaa kan Roomaa dabareera. Taphattoonni kunneen lamaan taphattoota garee biyyaalessaa Riippaabilika Aayerlaand lamaan isaanii akkasuma immoo leenjisaan kan Celtic illeen leenjisaa lammii Riippaabilika Aayerlaand tapha kaleessatiin garuu taphattoonni lammii biyyasaa Roomaa fi goolii 3 galchaniin mo'atame. Kilabni inni dursu Celtic taphoota lamaan inni leenjisummaadhaan yeroo jalqabaatiif durse lamaan walitti aansee akka mo'atamu ta'eera. Wilfred Naasini keessumattuu yeroo kanatti Celtic ga'umsa ittiin beekamutti deebi'uudhaaf leenjisaa haaraa qacarus ga'umsa sanarraa fagaateera. Poortoon goolii 2-1 Maalmoo injifateera. Stuttgart 3-4 Maccabi Tel Aviv kan inni injifatee. Real Betis 3-1 Dinamo Zagreb Young Boy 1-0dhaan Lille injifatu. Bologna 2-1 Celta Vigo. Olympic Lyon dursaan ramaddii yookaan liigii Awurooppaadha 2-1 kan inni Go-Ahead Eagles kilaba jedhamu injifatee. Fenerbahceen 4-0dhaan Brannan yoo injifatu. Conference League Awurooppaatiin ammoo Crystal Palace goolii 3-0dhaan kilaba keessumattuu Ireland Shelbourne kilaba jedhu kan inni injifatee. Christian Ucher Edniketa Yeremi Pino gooliiwwan 3 kan Crystal Palace galchaniiru. Odeeffannoo keenya biraa Marcus Rashford arganna. Marcus Rashford Barcelona keessatti isaaf minjateera. Innis waa'ee kana ilaalchisee turtii miidiyaa waliin taasiseen Barcelona natti toleera jedheera. Ergisaadhaan kilabichaaf taphachuu eegalee ammatti dhiibban humaatu ergisaadhaan taphachuu kootirratti dhiibban gama Barcelona keessa narratti ta'aa jiru tokkollee hin jiru. Bilisummaa addaan qaba Barcelona keessatti jedheera. Aadaa haaraa, afaan haaraa akkasuma tooftaa taphaa haaraallee barachaa jedheera Marcus Rashford. Bara kana La Ligaa fi taphoota biroo Champions League Awurooppaatiin waliigalaan taphoota 21 irratti Barcelonaadhaaf taphatee goolii 6 galchee kubbaa 8 mijeessee kennuudhaan goolii 14 keessaa harka qaba. Marcus Rashford Barcelona keessatti irra deebiidhaan dhalate jedhamuudhaan inumayyuu deeggartoonni Barcelonaadha kan isa dinqisiifatanii, kan Manchester United ammoo yeroo goolii galchuudhaaf rakkatanitti taphataa kana dhaban jechuudhaan warri qeeqanis ni jiru. Haalli Barcelona keessa jiru anaaf baay'ee natti toleera. Ittiin bohaaran jira. Leenjisaa kilabichaas taphattootas dabalatee hariiroon gidduu isaanii jiru fooyyee akka ta'edha. Kilaba guddaa Spain Barcelonaadhaaf taphachuun daran na boonsa. Ergisaadhaan kilabicha kana keessa taphachuu kootitti garuu wanti narra ga'e tokkollee hin jiru jedheera. Waliigala yeroo Manchester United ture tapha jalqabaa isaa garee dargaggoota irraa ol guddate eegalee tapha 426 taphateen goolii 138
Manchester United galchuun waancaa FA England dabalatee waancaa liigii Awurooppaa walumaa gala waancawwan 5 kilabicha waliin injifateera. Marcus Rashford ganna dhufu tarii Barcelona taphataa kana dhaabbiidhaan mallatteessifachuu danda'a jedhameeti eegama. Odeeffannoo keenya biraan taphataa waggoota 13 fi Leicester City waliin dabarse Jamie Vardy gara Serie A Italy imaluudhaan ammas liigii jabaa jedhamu keessa Serie A Italy isa tokko taphoota humna qaban irratti kan isaan hundaan jedhameeti kan Serie A Italy kan inni beekamu. Garuu taphatichi umrii 38 irratti argama. Ammas Serie A Italy keessatti taphataa jabaa ta'uu isaa itti fufeera. Taphataa cimaa baatii sadaasaa kan Serie A Italyidha jedhamuudhaan deeggartootaaf filameera. Jamie Vardy amma umrii 38 irratti argama. Ji'a sadaasaa keessa goolii 3 galchuudhaan kilabni isaa Cremonensen injifannoo irraa fagaate akka injifannootti deebi'uu fi taphataa gargaareedha. Juventus irratti goolii 1 akkasuma immoo torbee kana goolii 2 galchuudhaan taphatichi taphataa cimaa Serie A Italy kan baatii sadaasaa kan inni jedhame. Jamie Vardy ji'a dhufu umrii 39 guuta. Amma immoo yeroo kanatti umrii isaatiif ga'umsi isaa gonkumaa kan waliin madaalle ta'uu isaas kan inni ittiin agarsiise. Erga bara 2019 as taphataa lammii England jalqaba taphataa cimaa baatiidha jedhamuudhaan filatame ta'eera. Premier League England torbee 16ffaan boru kan inni eegalu. Boru dursaa liigichaa Arsenal Wolves waliin kan inni taphatu torbee 15ffaadhaan Aston Villaadhaan mo'atamuu isaa ni yaadatama. Arsenal kanas garaagarummaa Manchester City waliin qabu qabxii 5 ture amma gara qabxii 2tti dhiphateera. Tarii taphaa torbee kanaan inumaayyuu injifatamnaan dursummaan illee irraa fudhatamuudhaaf carraadha qaba. Aston Villaan qabxii Arsenal waliin qabu 3 qofa gidduu isaanii kan jiru. Kan alatti Manchester City waliin qabxii 2 qofa kan gidduu isaanii jiru. Amma injifatanii garaagarummaa kana jiruudhaaf qabxii 5tti deebifachuudhaaf kan isaan morkatanii. Taphni kun Arsenalitti ni ulfaata jedhamee hin eegamu. Taphoota 15 bara kana taphate Premier League England Wolves tokkollee injifachuu hin dandeenye 13 injifatamee 2 qixa ba'ee qabxii 2 qofa walitti qabatee sadarkaa 20ffaa dhumaati irratti kan inni argamu. Garichi gaagamanuma reekoordii inni Arsenal waliin qabu laafadha. Taphoota 8 darbaniin Arsenal waliin taphate hundumaa mo'ameera. Kun riikardii gadi aanaa Wolves daranuu ga'umsa isaatiin alatti Arsenal irratti qabuudhaan Mikel Arteetaan tarii miidhama taphattootatiin yaaddoo keessa seenaniiru. Torbee kana Champions League Awurooppaatiin Jurgen Timber dabalatee akkasuma immoo Declan Rice Leandro Trossard taphattoonni kunneen miidhama salphaa isaan mudateen yaaddoo keessa kan isaan jiran. Kana alatti William Saliba, Gabriel Magalhaes akkasuma immoo Christian Mosquera dabalatee miidhama irra kan isaan jiranii. Miidhama irraa taphattoonni kunneen deebi'uu akka hin dandeenye kan himamaa jiru. Garuu Timber akkasuma immoo Leandro Trossard, Rice dabalatee taphattoonni kunneen haalaan shaakala hojjetaniiru. Tapha boruu kanaaf taphachuu danda'u jedhamee kan eegamu. Waliigala garuu taphattoonni biroo ammoo Gabriel Jesus fa'aa dabalatee miidhama irraa deebi'anii tapha torbee kanaa keessatti akka taphatanidha kan eeramaatiin jiru. Kanas ta'u garuu ammatti ga'umsi Arsenal fi Wolves irratti argamu wal qabatee Arsenalitti ni ulfaata jedhamee wanta eegamuu miti. Riikoordii inni irratti qabu akkasuma immoo ga'umsa Wolves bara dorgommii kana tapha injifachuudhaaf qabu. Inumaayyuu deeggartoonni Wolves abbootii qabeenyaa kilabichaa irratti jijjiirran ganna darbarraa raawwatan kilabicha kan diigomsa saaqile amala diiguu kilabichaa irratti xiyyeeffatanii hojjetan jechuudhaan amma qeeqa irratti kan isaan argamanii. Yaaddoo kana keessa ta'eeti Wolves Arsenal waliin kan inni taphatu. Kanaaf garee Mikel Arteetaadha ga'umsa Premier League England bara kanaan agarsiisaa jiru. Filannoo taphattoota qabu wal qabatee tapha kanaan ni injifata jechuudhaan tilmaama argateera. Liverpool Brighton waliin kan inni taphatu. Tapha kanaan egaa yaaddoo Muhammad Salahadhaa fi akkasuma kan Arne Slot gidduutti ta'e ni qabbanaa. Muhammad Salah tapha jalqabaa taphoota arfan darbaniin booda gara dirree ni seenaa kan jedhuuf ni eegama. Tarii carraa tapha xumuraa argatee deeggartoota Liverpoolitti nagaa akka dhaammatu Muhammad Salah dubbatee ture. Tapha torbee kanaatiin Champions League Awurooppaa Inter Milaan injifataniin garichaan ala taasisuu isaanii ni yaadatama. Liverpool dubbichi hammaatee deeggartoonni gariin wal qoodanii gariin gara leenjisaadha, gariin ammoo Muhammad Salah warri goranis jiru. Baay'een garuu Muhammad Salaan ta'ummacha ni bara dorgommii kanaan ga'umsa isaa gadi bu'u. Umriin isaa 33 guutee gara 34 deemu wal qabatee dhaabbiidhaan daqiiqaa 90 guutuunaan taphadha jedhee mormuu hin qabu warri jedhanis ni jiru. Kanas ta'u garuu xiyyeeffannoon kan argate injifannoo kan injifatamuu Liverpool osoo hin taane dubbii Muhammad Salah fi kan leenjisaa gidduutti ka'ee ta'eera. Torbee kana ammoo tariitii inni ammoo maatii isaa haadha fi abbaa isaa akka waammatee fi sanaan nagaatti dhaammatee deeggartoota Liverpoolitti gara waancaa Afrikaatti akka deemu kan inni himatee ture. Liverpool egaa torbee darbe
Premier League Englandin walumaa gala taphoota arfan darban keessa tokkoon qofa injifachuu isaanii yaadatama. Champions League Awurooppaatiin injifachuun tariiti miira kanaanii gara injifannootti ni deebi'u kan jedhu gamanumaa kan inni eegamudha. Chelsea Everton waliin taphata. Torbee darbe Bournemouth waliin qixa kan bahe The Blues Chelsea Champions League Awurooppaatiinis dabalatee walumaa gala taphoota arfan darbaniin hin mo'anne erga Barcelona injifatee Chelsea ga'umsa gadi aanaa kan ittiin mul'ise Leeds mo'atameera. Saniin alatti Arsenal waliin qixa kan inni bahe walumaa gala bara dorgommii kana akka eegalee fi akka immoo samoona yookaan as dhiyeenya ittiin imalaatiin jiru kan walii faallaa ta'e gareen Enzo Marescadha. Amma immoo Everton taphoota shanan darban keessaa afuriin injifate waliin kan inni taphatu. Newcastle qofaan mo'atame. Everton gareen David Moyes ga'umsa olaanaa irratti kan inni argamu. Kanaaf gareen Enzo Maresca Chelseadhaaf qormaata jabaataa jedhamee kan inni eegamu. Boruma Burnley Fulham waliin yoo taphatu Dilbata Crystal Palace Manchester City waliin morkiin taasisan ni eegama. Taphni kun Manchester Citytti qormaata jabaataa jedhamee eegama. Crystal Palace bara dorgommii kana garee jabaa ta'eera. Keessumattuu waancaa FA Englandinis Manchester City injifachuudhaan Crystal Palace shaampiyoonii ta'uu isaanii ni yaadatama. Kanaaf taphni kun Manchester Citytti qormaata jedhamus gareen Pep Guardiola ammoo as dhiyeenya fooyya'eera. Garee jajjaboo yookaan ciccimoo warra jedhaman Premier League England, Sunderland, Champions League kilaboota Awurooppaatiin Real Madrid injifachuudhaan kan walitti isaanii dhufanii. Nottingham Forest Tottenham waliin yoo taphatu darbii kaababaa Englandin morkiin Sunderland fi Newcastle United gamanumaa kan eegamudha. Kilaboonni lamaan waggoota 9 booda kan isaan waliin taphatanii erga Premier League irraa gadi bu'ee amma deebi'een booda jechuudha. Morkii kanaan ammatti morkatoota jajjaboo warra jedhaman keessaa Sunderland kilaboota jajjaboo qoruudhaan kan inni beekamu. Torbee darbe garuu injifatamuudhaan amma Newcastle waliin kan isaan taphatanii. West Ham Aston Villa taphoota 8 darban osoo hin mo'atamin imale waliin kan isaan taphatanii. Brentford Leeds waliin akkasuma immoo Manchester United wiixata dhufu Bournemouth waliin kan taphatu ni ta'a.